rakabooti dimlaayitii yookiin ifa of keessaa qabuu fi rakabootiidhaan hedduu namoonni hedduu nagaafattan bifa haarayaa fi rakabooti abbaa gadaa diizaayinii haaraya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune Oromoo kiyya guutuu jirtu sinin jedha. Saanii kana yookiin ammoo tuyyuu saanii bayyainati yookiin nyaata ittoo bifa lama itti naynu bifa haarayaa fi kalara haarayaan finnee jirra sul'umatee jira. Namoonni meeshaa kana ajajachuu barbaadan qofti dhugaa rabbii lakkoofsa bilbilaa kiyya kana qofaa miti meeshaa hedduudha. Duwwaa 978 1572 WhatsApp Telegram kotta meeshaalee asirratti argitan kun tokkoon isaa gatiin isaa dabalee jira. Sababni isaa jechuudha maalis akka ta'e hin beeku kun ammoo tuyyuu doolaaratu sharafni dabalee jedhanii kun ammoo tuyyuu birra bari'aa jira sargiif namni baay'ee bitadhani hundumaafuyyuu garuu meeshaan namoota biyya alaa jiraatan shamarran kennaa fi gatiin isaa madaalayaadha. Inni kun jechuudha namni hedduun ni bitata adaraa keessan hin bitatina sababbiin isaa baay'ee kafiifa yookiin haphiyooyitii hedduu miidhaganii bareeda gatiin isaa illee rakasa garuu ammoo mee tokko isaatiin hunda isaatu isinitti agarsiisa saanii ittootti baafatan akkasuma ammoo inni kun illee tokkicha bicha tafa hafee anuma bicha bitee fite inni kun sadii jechuudha. Irraa jalaaf jira akkasuma ammoo itti aansuun kalarri biraallee kalara magariisatu jira. Namoonni hedduun bulee jettanii buleen kuni magariisa moo akkasuma ammoo tuyyuu bifa cuquliisa mi addaan naabaasaa isiniin jedhan namni meeshaa ajajattanii itti aansuun bifa diimaa yookiin ammoo tuyyuu uudii arabiin jedhan santu jira. Nu biratti diimaa jedhamu malee uudiidha ahmaraa miti jechuu barbaadeeti. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kalarri hin jiru uf kunfa qallaalii kanan bareedu diimaa reef isinii argisiisa akka distiisanirra kun yabbuudha furdaadha baay'ee nama tola nyaata itti dhiyeeffachuuf istoofii irratti itti ho'isuuf nyaata aynata hedduu isa kana siin durallee hojjadhee jira. Baay'ee furdaa fi bareedaa kan tahe qarshiin isaallee madaalayaadha. Gatii isaa nutti mi warri jettan obsaan caqafadhaa obsaan laalladhaa maaliif jennaaniin har'a meeshaalee dhufe qofa isin agarsiisuu fi namoonni ajajattan akka ajajattan inni kun kadaaboo buddeena akkasuma keessummaa yoo nama dhufe feermuuzii fi rakabootii walirra maachi warqii namni qabda kalarii hedduu fi akkasuma diizaayinii hedduun jira kan inni hin jiru tokkoon isin agarsiisa. Inni kun illee salaxaa adda addaa baay'ee jechuudha sadah ka jedhee fi istaayiliin isaa diizaayiniin bareedaadha meeshaa turkii irraa gale isa kana namoonni hedduun nagaafattanii qarshiin isaa kaaniin qaddaa kadaabotii fi kabuddeena inni kunniin xiqqoo bareedinni isaas tahee faashinni isaallee ka ol ta'eedha isiniin jedha. Kanaafi namoonni bitachuu barbaadan qofti nagaafadha. Itti aansuun ka salaxaa isa kana akka barbaadanitti aynata hedduu godhuu dandeettanii aynata tokkos godhuu dandeettanii inni kun gizaaza yookiin burcuqqoodha saanii shoorbaati. Innis kalara adda addaatiin jira. Waan amma dhufe isin agarsiisaa jira hubattanii sirriitti naa hubadhaati. Maaliif jennaaniin wanni biyya hin jiru shamarran keenya warroonni meeshaa alaa bitattan adaraa keessan alaa bittanii galchina keessattuu meeshaan as turkii irraa dhufaa babbareedaa ixaalii irraa dhufaa hedduu namatti tola Dubaay irrallee ni seenaa hunda isaa tokkoon isa agarsiisa. Inni kunillee jechuudha baay'ee shaffaafa akka tahee fi gubbarraan bifa dahabii kan qabudha kan buddeenaati sadarkaa yookiin ammoo guddinaa fi xiqqaa wal caala isa kana baay'ee natti tole way qallaalii kanan jaalanne. Inni kunis darajaa sadii waan barbaadan daabboo kuukisii akkasuma ammoo tuyyuu buskuuta adda addaa keekii waan feetan irratti kalara adda addaa yookiin alwaan adda addaatiin qopheessitanii irra dhiyeessuu ni dandeettanii. Akkaataan uumama isaa ammoo meeshichaa diizaayinii manaatiin jechuudha hedduu namatti tola afaan qaba. Gubbarraa kaasee haga jalaatitti qallaalii hin bareedu meeshaan kuni wannan isin hubachiisuu qabu meeshaan kun hundi isaatu idiitiin taane yookiin ammoo tuyyuu kalara kaamiraatii miti normaala jechuudha yoo irraa hir'ise malee viidiyoon irraa mee bareedina isaa hir'ise malee hin daballe aslooma isaallee jechuu barbaadeeti meeshaa asliidha. Rakabootiin kuni 22 naan jedhanii meeshaa isaa guutuu wajjin warri biyya alaatti bitattanii qarshii keessan baaftan girgiraan kunillee baay'ee bareedaa guddaadha. Rakabootiin baay'ee guddaa miti kun jiddu galeessa ka tahe qallaal hin bareedu namni namaaf sapiraayiz godhuu barbaadan akkasuma immoo ofii bitachuu barbaadanillee isa kana dhuftanii heloo jechuudhaan razaan ooroo biraa ni argattanii. Itti aansuun inni kun guddaadha. Asiin durallee hojjadhee jira viidiyoo namoonni bitachuu barbaadan innillee akkasuma gatii wal caala. Inni kun ammoo 25 guddaadha bifa geengoonii girgiraan isaatu baay'ee guddaa kan ta'ee fi akkasuma hedduu kan namatti tolu meeshaalee adda addaa qaba. Ka sukkaaraa diizaayinii addaatiin qaba ka jabanaarra kan diizaayinii addaatiin qaba kan inni hin qabneen hin jiru. Burcuqqoo as kanatti yoo argitan waan sirrii maatii kiyya hubachiisuu barbaadurraa Oromoo garaa qulqulluu ka waan takka jechu sharrii takka hin qabne shamarran keenya kun sirri guddaadha girgiraan namni rakabootii kana bitachuu barbaadan rakabootiin kun qarshii 25 qofa garuu ammoo girgiraa guddaa qaba ka jabanaarra kaatan qaba rakabootiin baay'ee guddaadha haala margitan kana Dubaay kana wajjin jechuudha 29 jedhaniini.
wannan isin hubachiisuu barbaadu tipsii akkuma Dubaay hin jiru Saudi Arabiyaa jiru fidanii jirani baay'ee furdaa kan tahee fi akkasuma mootuyyuu qarshiin isaallee haga kuma jahaatiin firii sadi walirra jechuudha namni dhibbarraa dhibba bitachuu barbaadan heloo jechuun koottaa bitadhaa siniin jedha baay'ee meeshaa aslii kan tahetu galee haaraya amma dhufe itti aansu namoo birraa waan ta'e sargiif dhufe itti aansu namoo wanni ani isinitti himuu hedu namni hundi isaa jechuudha rakabootii yeroo bitan sinii irratti walirratti binnee yookiin xaggimii yookiin maajolirra goona malee siniif rakabootii walirratti gurguramu akkasuma immoo burcuqqooleen kalariin isiin hin dhufneen hin jirtu jechuudha bifa warqii makattee diimtuun jirti magariisni jira cuquliisni jira warqiin jira dahabii jechuudha dahabii azraqaa akhdara mee maaluma isinitti hima asfaraa aswata bichatu hin jirre itti aansu namootuyyuu saaniin kunniin jechuudha kuma tokkoo fi kuma lamaaf dhibba lama darzanni isaa inni kun tokkoma kalaratuyyuu garagara baay'ee guddaadha saanii zirgii firiin 12 jechuudha kun ammoo kuma lama firiin 12 takka lama jettanii firiin 12 jechuudha inni kun kumaa fi 800 firiin 12 jechuudha gamma kasini himaa jiru inni kun kuma lama firiin 12 baay'ee bareedaa kan ta'ee fi hedduu meeshaa miidhagaadha namni bitachuu barbaadan dhibbarraa dhibba dhugaan jechuu barbaadeeti saanii kan isin hubachiisuu barbaade saaniin kun hadiida qorqorroo doon ta'in hadiida baay'ee bareedaadha hedduu namatti tola akka saanii zirgiititti kan dhufeedha firiin takkittiin birrii 600 dhibba illee baay'inaa yoo binnee jenne kun ammootu fawaakii yookiin ammootuyyuu firaafirii akkasuma immoo kuduraa fi muduraa irra guurachuu ni dandeettani hundi isaatiyyuu jechuudha birrii 400 tokko isaatiin jechuu kanaaf namni bitachuu barbaadan kunis jira akkasuma ammootuyyuu kunillee darzanni 1800 2000 firiin 12 jechuudha akka lama jettanii kaakeekii jira kawaan xixiqqaa irra kaatan jira an har'a meeshaalee jiru isin agarsiise isin ammootuyyuu ajajachuu ni dandeettani anis meeshaa baay'ee tokko namaaf bite wanni hin jiru jechuu barbaade hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa meeshaa gugurdaa barbaadan sufraa dhayaallee namni barbaadan sufraan dhayaallee ni jira gatiin isaa hundi isaa garaagarummaa qaba akkaataa dhayiinsaatiin garuu ammoo sufraa abbaa gadaa bakka inni itti argamu sirriitti soqaa jira namoonni ajajatanillee ni jirani kunoo akkanatti irra deemee soqee sufraan abbaa gadaan jiru dhayaa biraattu jira kanaafi sufraa dhayaa feetanii sufraa warqii feetanii hunda isaatiyyuu har'a as keessatti ni argattani hordoftoota fi kabajamtoota kiyya burcuqqoo tanallee burcuqqoo shaayitii namni hedduun bunaatti fayyadaman se'anii burcuqqoo dahabiidha asiin dura bitee jira gatii isinitti himee jira hundi keessanuu burcuqqoon tun dabaltee jirti burcuqqoon warqiin tun dabaltee jirti haarayatu seenee kalaraa fi diizaayiniin isii hedduu fah ka jedhetu seenee garuu qarshiin isii dabalee jira yoo xiqqaate birrii 400 dabaltee jirti gaafirraa 1800 bitaa ture amma mootuyyuu 2500 himatanii kakuu ittiin muratan yookiin halawiyaat adda addaa ittiin hojjechuu dandeettanillee ni jira wanni hin jiru ahlee wasaanii rakabootii Dubaay rakabootii Saudi bakki hin jiru meeshaalee babbareedaa warri biyya Arabaa keessa teettanii meeshaa biyya Arabaati galchattan adarraa dhaaba burcuqqoon tun hedduu miidhagduu fi bareedduu kan taate an achi keessatti namatti na haasofsiise saniif achi gargalee isiniin jedha mee wanni ani sirriitti isin hubachiisuu qabuuf isin agarsiisuu qabu Oromoo kiyya baay'ee jechuudha rakabootii kana adaraa keessan warri biyya ambaartan bitadha warri mana tolfattan akkasuma immoo itti dhufnee jirra rakabootii dimlaayitii namoonni nagaafataa turtan dura immoo saaniin kuni naarkaa kufee mastaata baarka irra dhiqatan sadah jedhee bifa warqiitiin kan dhufeedha namni bitachuu heddan isallee kalara sadiin jira yookiin ammootuyyuu akka bifa sadiin jira bifa warqii qofaan jira diimaa of keessa ka qabu jira yookiin uudii hedduu miidhagaadha rakabootiin dimlaayitii illee dhufee jira baay'ee wayitti dhufee namni order godhachuu heddan ajajachuu heddan osoo sin jalaan dhumni ajajadha ni dhumata soqaan dhufee rakabootiin dimlaayitii jechuudha warri fiduuyyuu fidee rakabootii dimlaayitii keessa galchisiisaa jira gatii xiqqoo dabalanii jechuudha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jiddu galeessa jira rakabootiin sadarkaa 3-4 jira xiqqaa jira inni kun xiqqaadha sirriitti naa hubadha xiqqaa jedhama baay'ee qashtii kan taheedha akkasuma mootuyyuu ka isa cinaa ka isa jalaa hunamootu jiddu galeessa akka kennatti guddaadha ka sancaalu ammoo baay'ee guddaadha kunniin hundi dimlaayitiin dhufee namni bitachuu heddan heloo jechuudhaan 4,300 hin jira akkasuma hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa gugurdaan jira kasanirra dabalee akka 4,500 illee ni jira kun dimlaayitiidha namoonni dimlaayitii nagaafattanii asiin durra dhabamee jedhe heloo jechuun koottaati order godhadha yookiin ajajadha lakkoofsi ittiin ajajattan 97815 72 75 Razaan Oro yookiin ammoo Ummu Razaan Zubayda Muhammad jettanii yoo dhuftan ni argattani waan ajaa'ibaa waan bareedduu argee jedhe warri rakabootii abbaa gadaa feetan rakabootiin tokkicha kana dhufe rakabootiin kun bifa geengootiin yookiin daweeran dhufe heloo jedha ajajadha namni rakabootii abbaa gadaa barbaadan
kottaa isiniin jedhaa qarshiin isaa 2,000 jedhaniini kanaafi gatii xumuraati saanii shoorbattu jira saaniidhaan hin jiru ramadaan illee karaa jira distii saramiikaa namni surprise maatii keessan godhuu heddan hundi keessanuyyuu osoo ramadaannis hin dhihaateen gatiin hin qaalaa waan ta'eef ammuma itti yaada surprise gochuun gama kiyyatti kottaa isiniin jedhaa bakka isin feetanii fi bakka isin yaaddan bakka isin barbaadan inshallah wa ta'ala isiniif keessa nagaatti horaa bulaa like share godha isin jaaladha isin